take meaningful steps to enter into talks without precondition. President Biden's executive order empowers the State Department and Treasury to be able to sanction those seen in the future. Witness Sera S3199 Kureen dhimma alaa Senetii Ameerikaatiin irra ga'e. Kureen dhimma alaa Senetii Ameerikaa witness Sera S3199 jedhamu kan mootummoota Itoophiyaa fi Eertiraa darbees qooda fudhattoota waraana Tigraay irratti qoqqobbii jabaa kaa'uuf dandeessuu raggaasisee jira. Witness Sera Senator Robert Menendez ni qophaa'ee mana marichaaf dhiyaate kun akka hin raggaaneef dhiibbaan garaagaraa gama mootummaa Itoophiyaa fi daldaltoota isaatiin taasifamaa turuus hin milkoofne. Witness Koree dhimma alaa Senetii Ameerikaa ragga'e kun mana maree bakka bu'oota uummataaf dhiyaate mallattoo President Joe Bideniin seera ta'ee hojiirra oola. Witness qophaa'e kun Itoophiyaatti nagaa fi dimokiraasiin akka jiraatuuf isaan wal waraansa biyyattii ammeessan bifa garaagaraatiin deeggaran ulaa gargaarsa namoomaa danqanii fi yakka waraanaa raawwatan irratti qoqqobbiiwwan garaagaraa akka kaa'aman yakkoota raawwatamaniif gaafatamummaan akka jiraatu kan jedhudha. Deeggarsa gama nageenyaan mootummoonni Itoophiyaa fi Eertiraa Ameerikaa irraa argatan kan daangessu isaan wal waraansa keessatti qooda fudhatanii fi bifa garaagaraatiin deeggaraa turan kan qoqqobu yakkoota raawwatamaniif gaafatamni akka jiraatu kan dhiibbaa uumuu fi gama dinagdeetiinis dhiibbaa jabaa ka hordofsiisu ta'uun beekamee jira. Seera ta'ee hojiirra oolaan dhiibbaan inni mootummaa Itoophiyaa fi qondaalota isaa akkasumas michoota isaa kan akka mootummaa Eertiraa fi qooda fudhattoota wal waraansa biyyattii irratti qabaatu salphaa hin ta'u jedhamee jira. Godina Wallagga Lixaa Alaaluu Assaabii ganda Tosiyoo Molee keessatti dargaggoota nagaa sadii qaamolee nageenyaa mootummaa ajjeesuu odeeffannee jirra. Bitootessa 18 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ganama keessaa toora sa'aatii 5tti poolisiin humna addaa Oromiyaa fi milishaan sakatta'insa gaggeessina jechuun gara gandichaa erga seenanii booda dargaggoota nagaa 4 mana jireenyaa isaanii keessaa qabuun iddoo waldaa biqiltuu jedhamutti geessanii rasaasa rashanuu ibsan jiraattonni yuun ingida gabaasa bal'aa qaba. Godina Wallagga Lixaa Alaaluu Assaabii ganda Tosiyoo Molee jedhamtu keessatti dargaggooti sadii qaamolee nageenyaa mootummaatiin ajjeefamuu jiraattonni OMN itti himan. Bitootessa 18 bara 2014 ganama keessaa toora sa'a 5tti poolisiin humna addaa Oromiyaa fi milishaan sakatta'insa gaggeessina jechuun gara gandichaatti seenuu himuu maddeen odeeffannoo naannoo. Qaamni maqaa sakatta'insatiin gara gandichaa seene kun dargaggoota 4 Boggaalee Amanaa, Taarikuu Waaqshumaa, Maammoo Guddataa fi Tolosaa Miratee jedhaman bakka isaan ta'anii qabanii fudhatanii deemuun dararaa hamaa erga irratti raawwataniin booda iddoo waldaa biqiltuu jedhamtutti geessuun rashanuu ibsaniiru. Dargaggoota kanneen keessaa 3 battaluma wayitaa lubbuun darban, Tolosaa Miratee lubbuun ooluuf danda'eera. Guyyaa kaleessaa naannaa sa'aatii 5 keessadha kan taateen kun ta'e taatee sana bakka sanatti wanti argame immoo waan ulfaataa fi naasuu guddaa namatti dhageessisuudha. Godina Wallagga Lixaa Alaaluu Assaabii ganda Tosiyoo Molee bakka waldaa biqiltuu jedhamuttidha. Dargaggoo Boggaalee Amanaa, Taarikuu Waaqshumaa, Maammoo Guddataa jiraattotuma ganda Tosiyoo Molee sanaati. Dargaggoon kun hawaasa keessa jiraatan keessatti dargaggoo amala qabeeyyii fi hawaasa bukkeetti illee jaalatamummaa guddaa qabanidha. Iddoo isaanii taa'aa jiranitti dhufaniitu waraanni sakatta'insa gaggeessina jechuudhaan irra ba'aniitu iddoo sanatti edda fuudhanii deemanii dararama guddaarraan ga'anii reebicha hamaa irratti geessisanii deebi'aniiti. Achi keessa namoota 3 iddoo tokkotti Boggaalee Amanaa fi Taarikuu Waaqshumaa, Maammoo Guddataa iddoo tokkotti rasaasatti roobsuudhaan ajjeesanii. Dargaggoo Tolosaa Miratee kan jedhamu immoo saggoo isaarraadha kan inni dhahamee inni yeroo sanatti du'eera jedhanii dhiisanii deeman inni fayyaa isaatiin du'eera. Reeffi isaanii kan argame sa'aatii 7 walakkaadha. Dhukaasni garuu sa'aatii 5ttidha kan irra ga'e. Eebbisiifi namoonni otuma barbaadanii reeffa ijoollee kanaa bakkeetti arganii. Dargaggoonni ajjeefaman kunniin hidhati isaan qaama qabsoo hidhannootti jiru waliin qaban akka hin jirre dubbatu namnichi dhiheenyaan beekan kan OMN dubbise. Namoonni 2 barattoota ta'uu, tokko ammoo nama hojii humnaatiin maatii isaa jiraachisu ta'uu himan. Gochi shororkeessummaa akkasii waraana qaama aangoo irra jiruun bobbaafamuun irra deddeebiin hawaasa naannichaa mudataa jiraachuus ibsaniiru. Dargaggoon kun sababuma dargaggoo ta'anii ilma Oromoo ta'an irraan kan hafe qaamota hidhatan illee miti akkasumallee qaamota hidhatanii achi keessa deddeebi'aa jiran illee kan dhiyaataman jechuun hawaasa keessa qaamni hidhate jiraachuu mala. Garuu dargaggoon kun keessattiyyuu Maammoo Guddataan hidhamee ture waggaa tokko hidhameeti kan inni reefuu hidhaarraa ba'ee
hawaasa keessatti deebi'ee jiraachaa jiru. Taarikuu Aksumaan magaalaa Finfinneedhaa Warshaa galee osoo hojjetaa jiru dhukkubsatee gara manaatti galee yaaleerra osoo jirudha. Waraanni faasistiin biyya kana keessa deddeebi'aa jiru. Yeroodhaa gara yerootti mana uummataa dhiiga dargaggoo dhangalaasaa jiru. Akkasumatti ajjechaa irratti kan raawwatudha malee homaa tokko keessaa illee harka kan hin qabnedha dargaggoon kun jechuudha. Aanicha keessatti sochiin qaama qabsoo hidhannootti jiru jiraatus haleellaan hidhattoota mootummaa yeroo mara uummata nagaa kan giddu gala godhatedha jedhu jiraattonni aanichaa. Mootummaan bilisiginnaa oopereeshinii farra riphee lolaa jechuun waraana bilisummaa Oromoon balleessa jedhee gara godinaalee lixa giddu galaa fi kibba Oromiyaatti humna waraanaa guddaa bobbaasaa jiraachuu ragaaleen sanadaa fi odeeffannoon OMN qaamolee garaagaraa irraa argataa jiru ni mirkaneessu. Iddoowwan sochiin waraana bilisummaa Oromoo bal'inaan keessatti mul'atu jechuun aanaalee oopereeshiniin kun keessatti geggeeffamu keessaa bakki gochisuu kanneessaan kun itti raawwatame aanaan Laaloo Assaabii tokko ta'uu eera sananni OMN qaqqabe. Oopereeshiniin bifa haaraan waraanni mootummaatti jiru kun karoora duguuggaa sanyii uummata naannoo sochiin waraana bilisummaa Oromootti mul'atu jiraatu duguuguuf kan qophaa'edha jechuun qaamoleen garaagaraa akka yaaddootti ibsaa jiru. Yeroo ammaa immoo haalli kun qabatamaan mul'ataa jiraachuuf taateewwan aanaa Laaloo Assaabii dabalatee kutaalee Oromiyaa garaagaraatti uummata nagaa mudataa jiran agarsiiftuudha. Humnooti naannoon Amaaraa bobbaasee aanaa Fantaalleetti milishaawwan Oromiyaa hedduu akka fixan odeessi OMN aanaa Fantaallee irraa arganne ni mul'isa. Haleellaa konkolaattota irratti humnoonni kunneen bananiin hanga oduun kun qindaa'etti milishaawwan Oromiyaa 27 kan dhuman yoo ta'u 15 ol madaa'anii jiran. Humnoonni Amaaraa hidhannoo salphaa hanga guddaatti humna milishaa Oromiyaa kanarraa saamuu odeeffannee jirra. Gabaasi bal'aan itti aanee dhiyaata. Bitootessa 29 bara 2022 guyyaa kaleessaa lola cimaatu aanaa Fantaallee keessatti ta'e taateen kaleessaa lafa Karrayyuu Qorkee jedhamtu irratti raawwatame akkana. Bakki lolli itti gaggeeffamaa ture kaampii xiqqoo Qorkee jedhamtu kan Mataaraarraa fageenya xiqqaa irratti argamtu walakkaa Olancitii fi Mataaraa jirtu irratti. Kaampiin tun lafa horsiisee bultoonni Karrayyuu irra jiraataa turan kan yeroo ammaa uummata Argobbaa jedhamuun qabamtee jirtudha. Kaampiin tun daandii guddaa Finfinnee Jibuutii irratti argamti. Kanaafuu lolli kaampii tana keessatti taasifamu kamuu imala geejjibaa Finfinnee Jibuutii hundaanii danqa. Kaleessas waanuma kanatu ta'e. Sa'aatii dhukaasii eegalee kaasee haga lafti bariitutti daandiin kun Qorkee irratti danqamee ture. Kaleessa milishaawwan Oromiyaa aanaa Fantaallee irraa gara aanaa Booset lafa Heexoo jedhamtutti bobbaafaman. Lafti Heexoo jedhamtu shaneedhaan waan qabamteef jechuun. Ajajaa milishaa nama Shaambal jedhamuun kan durfaman milishaawwan aanaa Fantaallee irraa gara aanaa Booset bobbaafaman. Hoggaa milishaan Oromiyaa kaampii Qorkee tana keessa qaxxaamuru humni finxaaleeyyii naannoo Amaaraa lafa Qorkee tana dhuunfate ilaalaa ture. Nagumaan dabarse. Gareen milishaa Oromiyaa garuu aanaa Booset dhaqee shanee jedhanis dhabee ofirra gargaluun gara Mataaraatti gad deebi'e. Isaanii lafa Qorkee kana ga'u humnoonni finxaaleeyyii naannoo Amaaraa duraan lafa qabatanii turan dhukaasa irratti banan. Humni milishaa Oromiyaa paatroolii lamaa fi Ayisuuzuu tokko ambulaansii tokkoon dabalamee deeme kurna hedduun lakkaamu ni dhume. Daandiin guddichi Finfinnee Jibuutis ni cufame. Reef milishaawwan dhumanii ganama har'aati raayyaa ittisa biyyaatiin kan kaafamee jedhamee jira. Haga sa'aatii odeessa kana qindeessineetti reef milishaawwan Oromiyaa ka buufata fayyaa Mataaraa seene 27 caalee jira. Madoon 15 oli. Madoowwan sasalphaan achumatti yaalamaa ka jiran yoo ta'u, madoowwan humna buufata fayyaatii ol ta'an gara hospitaala Ciroo riifar godhamanii jiru. Ammas namni reef isaa hin argamin baay'eetu jira jedhamaa jira. Reeffi namoota argamanii waraqaan eenyummaa isaanii ilaalamee gara maatii ergamaa jira. Paatrooliiwwan milishaa fe'an lama Ayisuuziin tokkoo fi ambulaansiin tokko humnoota finxaaleeyyii kanneeniin booji'amee jira. Milishaawwan dhumanirraa qawween guutumatti hiikamee jira. Bireeniiwwan sadii hiikamanii jiru. Humnoota dhukaasa banan kanaan. Sa'aatii odeessa kana qindeessinetti daandiin Finfinnee Jibuutii banamee jira. Garuu Qorkee irraa eegalee Arroolee guututti haga Qoraan Gogoo gahutti lafa Karrayyuu irratti humnooti Amaaraa Ayisuuziidhaan buufamaa jiru jedhamaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kaabaatti humna haaraa leenjisee eebbisuun bobbiif qopheessuu ibse. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kaabaa Walloo keessa socho'u ajjechaa jumlaa Shawaroobititti dhalattoota Oromoo 10 wal'aansaaf deeman ambulaansii keessaa buusuun irratti raawwatame bu'uura godhachuun bifa haarawaan kan of ijaare ta'uu mul'isa. Ibsi qunnamtii hawaasaa waraana bilisummaa Oromoo. Haleellaa eenyummaa giddugala godhatee garee finxaaleeyyii Amaaraa seeraan alaa of ijaaree hidhatee socho'uu fi humnoota naannoo Amaaraatiin Oromoo Walloo irratti raawwatamu ammas hin dhaabbanne.
Haleellaa sababa eenyummaa isaatiin uummaticharraa ga'u kanaaf gocha duguuggaa sanyii waraanni Abiy Ahmed uummaticharratti raawwatu ga'umsaan qolachuuf humna kana itti fufiinsaan ijaaruun barbaachisaadha jedha ibsi kun. Waraanni bilisummaa Oromoo zooniiwwan birootti humna haaraa leenjisee eebbisiisuu itti fufeetti jira.